Waan ajaa'iba arguuf aga'uuf jirtu maal viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaadha. Ijoolleen shamarranii tokko hojiin keessan gadi ba'aa jira. Warri jaalallee lamaan gidduu adeemtanii saaxilamuuf jettu. Waan sin ajaa'ibu isa tokko biratti jechuudha. Boqonnaa baatee otoo waliin rafaa jiranii inni tokko irra dawwalee waan ajaa'ibaa jechaadha. Seenaan hicciitii namoota akkasii haa ba'u jettee yeroo isheen dubbattu namoonni baay'een qeequ. Garuu har'a jechaadha. Mee viidiyoo kana guutuusaa dhaggeeffadhaa. Ijoollee dhiiraa lamaanitu wal dubbise. Sin ajaa'iba. Inni tokko amanuu dadhabe, inni tokko immoo jaartii koo ta'ee falmaa jira. Waan ajaa'ibaa jechaadha. Gaafachii kaatu intalettiin maal akka isheen jettu waaqatu beeka. Hello. Hi. Obboleessa Homaa Koosta dhugaa ati jaarsa isheeti? Jaarsa ishee ta'e manna. Mee wallaahi jedhe? Wallaahi. Wallaahi. Yaa. Anna bira jiroo? Maal beekan ishee na bira jiraachuun beekaa tarii nama jala Isiin amma eessa dhatte? Rafu jirti. Rafuu jirti? Yaa. Mee anna bira jiru inni dubbistaa? Mucaa wayii na biratti argama? Itti kanneen? Wallaahi? Wallaahi. Koot dubbisi. Reda. Habibi. Hello. Eessa jirta? Eessa jirta? Eessa jirtaa dhufa jaartitii gaafatu. Yoomirraa si bira dhufte natti himi suma dhugaadha. Maal jettante? Moodii qabata dhugaa. Si bira dhuftee? Yoomirraa si bira dhufteen jedhe. Maal jechuun jiraatu jammarta. Isaa barbaade dhufuun dandeessi. Kunis jaarsa siiti bara obboleessoo? Ana jaarsa si hawwiin jaalallee siiti waggoota lamaa oliif hojjete. Jaarsa kee qabdi waan na biraa godhire. Akkaataa yoomsi bira dhufteedha barka baruun barbaade. Wayin bilbila mataa fuute. Gaafa isiin sii dhufte ammaaf na biratti isaa boosi wanti godhamu hin jiru. Maa jechuudha? Bakka lamatti qooddanii moo isii meeshaadha moo isiin as qabdanii achi qabdan? Kaasis isi geessi bilbila kaasiiti mee. Tarii nama ittiin dalagattu nama diskiitti kan tufaa ta'uu danda'a waan ta'eef noormaal no. Anammoo yaaddi dhiyeessa irratti amana. Ayyaata ammaa fi isa jirta bakka jirtu na himuu dandeessaa? Riyaa jiraa beekumsa barbaadde bakka barbaadde kottoshi. Riyaa jiraa? Ayyi lakkoomsa kee keessaan naaf eeggisa. Hiree obboleessa dhuguma bar jaalalaa miiree isii gaafa duraati. Habiibti tiyya jaalalaa miilamin diffitti hin jenne yoo barbaade. Isiin hoon baate si biratti jaalala. Amma keessaa na tokkee. Yeroo barbaadde haa baatu inti yoo barbaadde ji'aan dhufti waan taate sana. Sa'a barbaade yaama sa'aa fedhetti. Jaarti kee yoo taate dhugaadha garuu mucaan illee jaarti kee jechuun jidharee mucaa. Ani hin beeku kaata. Inni eessa kan biyya jira moo Asuma keessa jiraatan illee Saawudii keessa. Qizna. tarii nama ittiin dalagattu ifaa ta'uu dalagattu. Maammadoo oolaaf gaalaaf eeguufaa ta'uu danda'a. Rakkoon qabu boo obboleessa walaa kabajnu hojiidha waan hundumtuu. halkan asirra bultee na jalaa kaa ta'u. Jaarsa asirraa qabdi. Naamin osoo jaarsa qabaattee mana biraa gootu tayyib. Amma zamana ammaa kana keessa namni nama obboleessoo kunis dhugaasaa ofii dubbatan dheengadda dhiyoo kana xala baabaate jedhe silazii ati wannoon jedherre ati si wannoon jedhe malee wanti as deebitee waan arraba keessa fudhatu hin jiru kabajaadha walitti haasofnaa. Akkas taanaan rakkoon qabu jaartitii yoo jedhe gara keessaatiin na dubbisi si hin ergaaf yoo isheen filannaan normaal no. Eshi maqaasaa sitti maa maqaasii sitti maati maal si taanaan kun jettee gaafatta? Rakkoon qabuun gaafadha maqaan ishee na jalani
Ayya ko itti si gaafadha. Obboleessa dubbadhu mee moo'itirraa ka'e. Inni na bira jirtu. Mucaa qaxalee. Moo'itirraa kaasi dubbadhuun. Wanni dubbadhuun hin jiru shi rakkoo mitaatti galatoomishi mallaqa kee baaftee naaf dhiyeessuu keetiif. Waan siin jedhu maqaa keetiin maal si taa jedhee haa gaafatu? Inni bira deeme? Bira deeme moo? Inni moo? Bira deeme moo? Na bira jirti jedhee barraftee jirti. Ol kaase jedhiin rakkoon qaba naan walitti dubbannaa. Obboleessa waan siin jedhaa yeroo muudii qabachaan jiru. Sireesidha dhugaa rabbi. Waan si kaasii mucayyoon nattaa dubbattuu jedhe. Isiirri dhaggeeffadhu simii. Qoosa akkanaa kanallee barbaadu beektaa. Inni maal sila ta'eef jaartitti yaa dubbisa. Hai. Inni jaalatara jaartii isaatisaafis bar. Jaartii taate. Naggaadhi isiifamoo abiitti jaartiin tiyya kabajaa qabdi jaartii taate jedhee. Inni immoo jaartii kiyya jedhee eessatti beekattee yaadu bilbila ishee isaa fudhatee. Shakkii of keessa galchuu waan taateef shakkii of keessa galchuu qabda bilbila ishee isaa fidee maqaa ishee eessatti beekee naamni wanti jedhamu jira bargaa maal taate. Dhaggeeffadhu abiitti nama hunduu kan jiraannu biyya ormaa keessaami. Abbaan fedhee namni fedhee nama fakkeenyaaf bilbila kee qabaachuu hin danda'a. Akkanaan saayifummaa wajjin haasawuu akka barbaanne wajjin qal'annee taphachuu hin dandeenya si galee. Dammoo akkanuma abbaa argee jaartiitii yaa manaa tarii biraan kee haa ta'uu danda'a waan ta'eef yaani jaartiitii yaa anuma beektii anillee isheeman beeka malee wanti biraa jaartiitii dubbisaa manaa qe'ee dhufaa barbaade killee haaseen malee. Ati eessatti beekta obboleessa mucaa qaxalee eessatti beekta si arrabsuuf jira waan ta'eef akka sin arrabsine sirraa dhorkaane eessatti beekta mucayyoo eessatti beekta. Itti waan hundumaa sisi sobaa jirti waan ta'eef yoon jidduutti. Isheetti kenni jedhin yoomirraa si bira dhufte jedhi gaafata. Nama narrabsini ani dubartiidha dubartii kabajiini. Si kabajni jira. Nama narrabsini eenyumayyuu haa taatu kabajalan si taasa'u jira isa soo ta'e arrabsuun qabdu isin sirraata walitti taasa'utu jira tokkee wal kabajaa. Jammar illollee yoon dhugaa amalaa si taasa'u jira maaliif jennaani. Nama jaartii ta'e jechuudha jaartii ta'e inni jaartii ta'e asii jedhu inni dabbaruuyyuu isa. Eshi amma isuma naasofsiistu ati mucayyoon jirtu bilbila kaastee haasofsiisten. Jechuun mucaa nama kana eessatti beektatti. Bakka dhangalaasin ishee Habiibi dubbisi ishee karaa keessaa yoo naan taate lakkoomsa inni irraa ishee sin dawwala. Gaafatti gaafadda. Ati eessatti wal barteen? Ani soodima keessa wal barra goota lamaaf. Seenu ani suma kanaa yoo hin shakke maaliif akka nama jaartan irraa fudhatamtee taareen dubbatu ree duuba sagalee ol fuudhee. Baakish biraan kilaatisa. Biraan kilaati muudii qabatu waaqi. Namni jaartan irraa fudhatamte akkana dubbata. Biraan kitaan kana kun maa nama arrabsaree. Inni yamari kanaachishi mukaaseen tufaayisee jala kutee mini. Maal jee? Akka ana bira deemee ana gatee isin negate waan ta'eef iyyuu qabamoo miidiyaa irra hin jira ba'a. Inni ati qoya amma isiin akka baate akkamitti beektee nate jechuun ishiin taala ji'a na bira dhufti jedhe. Dalagaa irra hin jiru dalagaa irraa bahee mana dallaalaa deemi jettee jennaan silazii bilbilallee onlaayini cufatteettees daariiktii waan dawwaluuf malee. Kanuma. Ji'a naan baasa jedhee barra erga xalabaa irraa baate hagam ishiin. Jechuun xalaba irraa bahuun waggaaf deemti gin dalagaa dalagatteetumaan mana dallaalaa deemiti. Ji'a na bira dhufte deebar mucaan. Jechuun dallaala bira deemti malee isa bira osoo hin taane dallaala bira deemti ittiin beekaa. Dallaala irraa. Biyya arabaa jiru akkamitti waayifaa onlaayinii irraa baaree xayyeffamee kun dhugaadha. Maa Itoophiyaa jirti ishiin. Warri jaazaa ba'u barre hojii biraa qaba waan ta'eef gizee laayivii fayyadaman hin qabani onlaayinii bareeddu.
Nakasih galata masih sena. Warri jaalala jiran bar sa'aatiin qabani. Hayyee namaneenyaam sabri isaa si kennu garuu ani firaankii warra jettan firaankii natti fakkaata sababni isaa kun inni arrabsu ture bar kuni goola nama oolaa fi gaala duuba deemu ta'uun oolu bar deebisee tooni baay'ee haasa'u ture baay'ee haaree dubbachuu ture kuni arrabsu ture firaankii miti miskiina mucaanti kana. Seenu kana duraan jaalattee wallolanii immoo booda immoo kana jaalachuus dandeechi kun immoo akkasa jaalatteef argeetoo kana irratti hojjechuu danda'a akka intalitti isa wajjinis hin jiran. Otoo akkas ta'e immoo si jammar kaateen dhufu akka ishiin xalaba akka ishiin hojiirra baate akkamti beekaree otoo duraan ta'e hojiirra baate jedhee bar jalqaba hojiirra baate jirtiisfan shakkee jedhe. Hojiirra baate silkii ishiitis hin jiru naalaan kaastu sababa kanatti shakkee naa dawwali maal oodhee kadhatee si'a lama sadii hin dawwaleef shawritti hin dawwalunna sababa kanatti amma laal hojiirra bahuu ishiitiitii fi otoo duraan wal jaalatanii wal dhiisan irraa hir'atanii hojiirra bahuu ishiin beekun hojiirra baate amma ishiin isa baradhatte jechuudha ishiin amma jala lamaan jidduu sobaa hartan dhiifama naa godha akkanatti fakkaatutti. Mucaan kunis beekuun immoo aaree dubbachuu jira jaartii yamaal sila ta'eef dubbisaa mana arrabsuutu ture ergaa turtan. Babaalee mati keerii dalagatte yoo dhugaa ta'e gurbaanni kun dhugaa baree qurxii isaa gadi dhate. Shabakaan qabdu dhee bu'aa ture bar kunoo dhugaa. Maraa kee gadda dheenee barsiifi isaa buutu. Gaafa na biraa baate si bira isaa dhuftu edeen. Astagfirullah. Jaalala maaltu jira Jozabana jaalalli dhabame wallahi laazim bara badaa keessarra